ይለኛል። በቃ ስትሞት እንኳን መተው አስክሬን እንኳን እንዲወስዱ ያለችበትን ቢያውቁ ደስ ይለኛል። አረብ ሀገር ብዙ አመት ሰርቻለሁ አለች። ምናልባት አረብ ሀገር የምታውቋት ሰዎች ካላችሁ አረብ ሀገር ሄዳ እስክትመጣ ድረስ ወላጅ እናቷ ሞተች። ከዛ በኋላ አባቷ ሌላ ሚስት አገባ። እሷ አበደች ነው የሰማሁትና እሷ አርባ ሁጅቴ የአርባ ሁጅቴ ቱዋን ባይኤዳፍ ኦፌግዱ ኦሶ በከ ሂሪዮታ ኬት ኦፌግዱ ቱዋን ባኤን ገሌዋን ባኤን ጎዳዳዳፍ ኦፌግዱ የሮ ከነቲ ማራቱማዳን አርገምቱ ማልቱ ነው መትደጋሙ ዱጋዋ ቀባይ ነው መትደጋማ ኢቪ ማራቱ ተው ሚቲቲ ብያ አረባት ይገልቴ ይረከቴንዩ ባዬ ሼሚደቹ ብያ አረባው ጀቴት ይገሩ አመሞ ረከቴ ኩና ከሸኔት ጅራቱ ኦሶና ማንጀደሜ ዮካስ ነምኒ አከና ገዲበ ሄዩ ባዬ ኩና መት ውፋታ በቃ ማሊፊ ብያ አረባ ደቅቴ ወጋ ሙራሰም ዲጋን ሆጀቱ ወጋ ባዬ ሆጀታ ቱርቴ ሆጀታ ገሊያት አርገቱስ ቤከማዳ ጃኒ ገሩ ብሪያት አርገቱሱን iddoonni dhaqes waanni godhame sin beekamochu seeviin ta'an hojiirran oolittiin siin hojjetamne ta'anan humaa tokko faayidaan qabu jechuudha. Nagaa waaqayyo isiniif baay'atu kabajamtoota hordoftoota fayyuu jaalalaa akkam jirtu nagaa keessanii ambaay'ee nagaa ku galata waaqa haa ta'u lafa jirtanitti nagaan keessan irraa hafaa haa ta'u egaa nama tokko waan isa irra geerraa irraa barachuudha. Nama sana immoo haala danda'ameen gargaaruudha jechuudha. gara miidiyaatti kan fidamte akka gargaaramtuu fi waan nama dhibu maatiin shillee hin beekamne jechuudha. Mucaa kana intala kana dubartii kana jechuudha. Amma dubartiidha mucaallee qabdi. Waan nama dhibudha jechuudha. Egaa akkuma keessan biyya Arabaa hojjetteetti. Garuu maaltu ishee mudateera biyya Arabaa yeroo hojjette keessatti? Biyya Arabaa yeroo hojjetteetti haati ishee jalaa boqatteetti. Otosheen achi jirtu jechuudha. Abbaan ishee immoo haadha dubartii kan biraa fuudheera haadha biddeenaa jechuudha. Mucaa kana akka isheen dubbattutti hundan dubbattu namni maraataanii takka dhugaa dubbata takkaan immoo waan ta'e dubbata jechuudha. Garuu waan itti maraate sana hin wallaalu. Yoomillee waan irratti maraate sana hin irraanfatu jechuudha namni maraate. Kanaaf akka namoonni haasa'anittis akka isheen haasoftuttis maatiin ishee akka qabeenya ishee jalaa fixanii yeroo dhuftu duwwaa taate jechuudha. Bifa kanaan haati ishee hin jirtu waan isheen hojjettes hin jiru. Bifa kanaan kan isheen namni maal godhare garatti garagalu gaafa dhabu kanumatu isa eeggata jechuudha. Humaa ofii gochuu gaafa dadhabu kanatu isa eeggata jechuudha. Egaa hordoftoota yeroo baay'ee jechuudha. Yeroo gara biyyaa galanii waan ati hojjetatte siin kaa'amne taanaan waan ati ajajatte siin hojjetamne taanaanii dhuguma'uu nama ni maraachaa jechuudha. Umurii kee baay'ee keessattuu umurii baay'ee hojjetteetta taanaanii baay'ee tokko si dhukkubsaa jechuudha. Kanaaf biyyatti galtee immoo yeroo kana keessa immoo baay'ee ulfaataadha jechuudha. Baay'ee ulfaataadha jechuudha. Biyyatti galtee mana ijaarratteetta mana si ijaarame jedhanii yeroo galtu ijaaramne taanaan maallaqni si kaa'ameera jedhanii yeroo galte maallaqni kee hin jiru taanaanii baay'ee tokko ulfaataadha. Mucaan kun amma maatii ishee hundumaa himatti, obboloota ishee himatti. Obboloonni koo gaarii miteetti, warri koo gaarii miti jetti. Bakka waanuma akkanaatti kan isheen himattu jechuudha. Amma maatii haati ishee kan boqatte haati nama kamis ta'e abbaanis ta'e ofiiyyuu hin boqatamaa. Waanuma irraa raafama garuu yeroo tokko jechuudha waan ati yaadde irratti xiyyeeffatte galee akkasiin godha galee kanan godha kana booda kanan godhatte galtee waan sana yeroo dhabdee bitaa mirga kee ilaaltee namallee of biraa dhabdee waan gootu yeroo dhabdu dhiphinarraan kee sammuun kee hin darba jechuudha. Gaafa sammuun kee darbumoo waan gootu hin qabdu gadi baateetu dubartiin kun amma ala jiraatti akkuma isin argitan. Ala jiraatti egaa isheen maraatti ala keessa deemtuuti kana mucaa kanallee kanarraa ashan jechuudha warri dhiiraa umaa biraan darban. Kanaaf shamarran keenya waan qabdan kaawwadhaa waan qabdan sirriitti seef godhaa waan qabdan sirriitti hordofaa
waan qabdan dhuftanii sammuudhaa dhabuurra dhuftanii dhukkubsachuu keenyarra fakkeenyaaf kan gadi ba'e kana qofa malee kan dhukkubsate immoo baay'eedha. Kan tsabala deemu baay'eedha bara. Kan iddoo amantaasaa deemus baay'eedha bara. Dhiphinaan itti dhufee jechuudha. Isheen kun amma inuma adda bahee fi qullaa taate gadi baate malee inni kan dhukkubsate dhiphatee kan hospitaala fa'aa jiru Amaanu'eel fa'aa kan jiru jira. Sababa kanaan jechuudha. Baay'eedha jechuudha kan miidiyaan hin agarre. Biyya Arabaati galanii jechuudha. Biyya Arabaati galee namni hin rakkataa hin jedhamu. Biyya kana keessatti namoonni akka yaadanitti ati biyya Arabaati galla waan rakkattu hin fakkaatu. Waan ati biyya Arabaati yeroo tokkodha kan isheen hojjettee dhufte hin dhumamoo nama jedhee jira jechuudha. Biyya Arabaati dhuftee yennaan waan isheen hojjettee dhufte hin dhumamoo kan jedhee jira jechuudha. Biyya Arabaati habiibti waan ati fiddee dhufte itti hojjettee hin dabaltu taanaan jim jedhee dhuma. Waggaa tokkotti dhumuu danda'a. Waggaa tokko ji'a shanitti akkaataa fayyadama keeti. Waan ati hojjettee dhufte sun asitti dhuftee hin sochootu irratti hin hojjettu irratti hin naannessitu taanaan faayidaan qabu jechuudha. Achi dhaqxee hojjechuun kee jechuudha. Engadda kana maalan argiseetan TikTok irratti mucaa tokko waggaa 25 hojjedheetti. Waggaa 25 guutuun hojjedhee jennaan ijoolleen hin kolfan. Inni kaan immoo lubbuu keetiif hojjette immoo foon keetiif hojjette 25dhaan dhuguma. La nafsinoo la sigaanoo jedhama kun. Waggaa 25 lubbuu isheetiif immoo foon isheetiif hojjette. Hin heerumne hin deenye. Eenyu bara hamma kana dhamaate waggaa 25. Dubaay keessa iddoo an hin gahin hin jiru jette. Imaaraatii Dubaay jechuudha. Imaaraatii keessa iddoo an hin gahin hin jiru jette. Iddoo an hin beeknes hin jiru jette. Waggaa 25 ammayyuu ganaan hojjedha. Biyyi keenya iyyuu nagaa hin qabdu eessatti hin galaa jette. Isheen gara warra soddaa keenyaati. Nagaan hin jiru waan ta'eef ammallee itti fufeen hojjedha malee hin galu. Jetti galaalaa mucaan kun yoo xiqqaate ishii gaduma qabne waggaa 18 osoo biyya Arabaa deemtetti ta'e waggaa 18 25 meeqa 43 waggaa 43 gub gooteetti jechuudha dubartii ajaa'ibaa jechuudha. Mee namni kun maal arguuf hamma kana hojjete? Waan dubartiin tokko keessa darbite hin keessan darbine. Waan dubartiin tokko godhattu hin godhanne. Heerumtee waan dubartoonni godhan hin goone. Deessee lafa hin kaawwanne ijoolleen qaba hin jettu. Humaa tokko hin jettu qullucii jechuudha. Xoorataa nama qallabdi moo warruma ishiitii qallabdi moo sin jettee moo biyya sana keessa daassasti moo hojii hojjettee maallaqa qabdi moo maaluma hojjette? Dhugaa waaqa nama dhiba bara. Umurii hamma kana lakkaa'u jechuun warreen fakkeenyaaf Filiiphiinota kana ilaalame. Filiiphiinonni umurii gurguddaadhaan deemu. Isaan akka Itoophiyaa kana shikke'anii ijoollummaadhaan hin deeman. Dahanii maal jedhanii maatii horatanii ka'anii deemu. Isa booda waggaa baay'eeyyuu hin hojjetu. Deddeebi'aa ma hojjetu jechuudha isaan. Isaan egaa humaa miti mana qabu, ijoollee qabu, waan ta'e kaayyoo qabu, waan guddisan ijoollee isaanii barsiisaa jiru, guddisaa jiru. Ijoolleen isaanii gaafa iddoo tokko gaan baratanii eebbifamu maal jedhanillee galanii ilaalu waan ta'eef yeroo isaan deebi'anii xoorataa bahuu jechuudha. Ijoolleen isaanii hin gargaaru yeroo sana. Hin dadhabsu waan ta'eef. Waggaa baay'ee moo hojjetu Filiiphiinonni garuu galanii deebi'u. Kun amala isaaniiti. Sirriitti galanii deebi'u. Keenya immoo miskiinoon umurii ijoollummaadhaan deemti. Waggaa ishee 15 riyaaliitiinsa 22 jettee deemti. Achuma geeffetti. Hin dadhabde akka hiriyoota ishee akka maalli ishee hin heerumtu. Yookaan hin deessu yookaan waan godhanne garuu barri itti adeeme maal faayidaa qaba dhugaa waaqa maallaqa ati walirra toltu mana ati viillaati ijaarratu maal si godha yeroo muraasa hojjettee waggaa muraasa sana keessatti waan godhachuu qabdu godhattee dhuftee maatii ijaarrattee waan dubartoonni keessa darban waan aadaadhaan dubartoonni godhatan hundaa godhattee jireenyi kee nagaa argata dhugaa waaqa boqonnaallee argattaatis jechuudha. Amma namni dhala hin qabne yeroo hundumaa gungumaa deema. Surma ittiin ho'uusii ittiin tolus jechuudha. Qobaasa qulqulluu fakkeenyaaf warramti karaarraayyuu ijoollee maaliif dahanii akkas jaallatu seetan amma dubartittiin kun
mucaashi namni harkaa fudhachuudhaaf guddisuuf yoo illee maraatti jedhan tumaa jechuudha. Akka bineensaa taate yoo namni mucaa sana gaddee mucaan sun aduu keessa bokkaa keessa ishee afaan karaarra oola waan ta'eef si guddisna yoo jedhan bakka isheen bineensa taate maaliif jaallatti reelaal inni fayyaanu akkam ijoollee isaa jaallate ijoollee isaatti gammada akkam aara galfii qabaata ijoollee yoo godhatu hammamillee yoo hiyyoome mana namaallee yoo hojjete namni tokko dubartiin tokko ijoollee qabdi taanaan ijoollee korratti naa darbeetti ijoollee korrattiin aara galfadha ani isaaniif jedheen dadhaba jetti. Namni waggaa hamma kan hojjetu 25 ganaan hojjedha fuulduratti kan jedhu maali faayidaan sababa sun hundi keessanuu tiyaaduu qabdu dhugaa waaqa bara qofa lakkaa'uu hin qabdanii waan sinirraa eegamuu fi waan godhachuudhaa qabdan yerootti godhachuu qabdu. Maallaqni biyya Arabaa 30 hojjedhu 50 hojjedhu sanumadha. Gaafa biyya dhuftu sanumadha jechuudha. Dhufteen sochootee gaggaragashiiteen hojjettu taanaan sanuma faayidaan qabu. Kanaafuu itti yaada isiniin jedha. Thank you.